Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii gandoota baadiyyaa garaa keessatti murni biltsiginnaa uummata saamuu jabeessee itti fufee gabaasa qindaa'eef jaalbilisee sabaa. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii bakkeewwan garaagaraatti murni maafiyaan biltsiginnaa saamicha uummata irratti jabeessuun himame. Akkuma kanaanis aanaa Gidaamii bakka addaa gaara kormaa jedhamutti waraanni maafiyaan PP hannaa fi saamicha hamaa gaafa amajjii 2026 naannoo laga galmee jedhamutti bobba'uun buna qonnaan bulaa obbo Duulaa Gammachuu kan jedhamu kuntaala 10 ol fudhatanii gara waajjira ganda gaara kormaatti guurrachuun deeffameera. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti waraanni maafiyaan PP mootummaan ofiin bobbaase wayita hawaasni Oromoo oomisha isaa sassaabbii irra jirutti maqaa nageenya kabachiisuu jedhuun oomisha qonnaan bulaa ofiif saamaa jiraachuun ifoomeera. Murni abbaa irree maqaa paartii badhaadhinaa jedhuun of waamu goleewwan Oromiyaa mara keessatti duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachuu bira darbee bifa garaagaraatiin saamicha geggeessaa kan turee fi har'a saamicha geggeessuu hammeessee itti fufeera. Gareen bulchiinsa Oromooti jechuun masaraa seene duula uummata Oromoo fi Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa kan jiru ta'uun hojii isaa guyyuu irraa hubachuun ni danda'ama. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti hidhattoonni biltsiginnaa dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf jaalfalmataa lammii. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii gandagaa ga'oo bakka addaa warra Bayyii jedhamu keessatti hidhattoonni murna biltsiginnaa kanneen naamusaa fi sansakkaa waraanummaa hin qabne gaafa mudde 23/2025 dargaggoo maqaan isaa Collee Tolliinaa Taganyee jedhamu mana maatii isaatti dhaquun haala suukanneessaan ajjeesanii deemuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Akka maddeen jedhanitti hidhattoonni biltsiginnaa kunneen halkan sa'aatii 8 keessa haadhaa fi abbaa isaa biraa gadi fuudhuun maqaa hidhata waboo qabda jedhuun ija maatii isaa duratti ajjeesanii deemuun maatii isaa immoo doorsa jabaa irraan ga'uun akka isaan gadda hin teenyes dhorkuu dubbatu. Dargaggoon ajjeefame kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee kan jiraatu akkasumas maatii fi naannoo isaa keessatti kabajaa fi jaalala kan qabu ta'us dabalataan ifoomsaniiru. Murni faashistii biltsiginnaa goleewwan Oromiyaa maratti uummata Oromoo irratti maqaa hidhata waboo qabdu jedhuun dargaggoota garee Oromiyaa ta'an achi buutee dhabamsiisuu fi kaan ammoo ajjeesuun cinaatti dirqiin ukkaamsuun gara dirree waraanaatti erguun lola uummata Oromoo bakka hin buunetti lubbuu nagaa obbaasaa jiraachuun raagaan kan mul'atudha. Godina Baha Wallaggaa aanaa Galiilaatti maatiin qabsaa'otaa shiftoota maafiyaa PP'n doorsisa saamichaa fi hidhaan irratti jabaachuun ibsame. Jaalheeran gameessaa dabalata qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Galiilaa ganda muka arbaa diimaa keessaa waraanni biltsiginnaa amajjii 2026 maatii qabsaa'otaa hidhaatti guuraa kan turan yoo ta'u isaan keessaa aadde Qanee Jabeessaa haadha ilmaan afurii kan taate maqaa ilma keetu bosona jira jedhuun qabanii bulchiinsa aanichaatti gidirsaa jiraachuun ibsameera. Kana malees guyyaadhuma kana dargaggoo maqaan isaa Abrahaam Abdiisaa jedhamus maqaa obboleessa keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qabanii waajjira poolisii aanichaatti raarsaa jiraachuun kan himamu yoo ta'u aanaadhuma kana ganda malkaa lammii keessaa ammoo muddee 29/2025 nama maqaan isaa obbo Fiqaaduu Guddataa jedhamus qabanii hidhaatti galchuun dararaa akka jiran ibsameera. Aanaa Galiilaatti kaabinoonni murna PP ilaalcha garaagaraan namoota nagaa yakkanii addattuu maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo hedduu jireenya isaanii manneen hidhaa taasisuun qorqalbii dhalootaa miidhaa kan jiran oggaa ta'u namnuu qe'ee isaa keessa jiraachuuf wabii jireenyaa dhabee akka jirus dubbatu. Godina Lixa Harargee aanaa Doobaa keessatti dargaggoonni Oromoo 2 milishoota PP dirqamaan isaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanatti erguuf turan irratti tarkaanfii fudhachuun dhaga'ame. Jaalirbuu dhugaa waan qindeeffate qabdi. Godina Lixa Harargee aanaa Doobaa ganda wasarbii araddaa misra cirfaa jedhamu keessatti gaafa muddee 30/2025 hidhattoonni PP bakka dargaggoonni walitti qabamanii taa'aa turanitti marsuun dirqamaan qabanii gara mooraa leenjii waraana Impaayera Itoophiyaatti erguuf wayita yaalan dargaggoonni Oromoo 2 gocha diinummaa kana balaaleffachuun milishoota sana keessaa nama 2 kanneen maqaan isaanii Amman Nuur Mankiree fi Abbaas Adamee
jedhaman irratti isin maaliif mootummaa gabroonfataa dargii nutti taatu jechuun miira aariitiin tarkaanfii fudhatanii fiiganii jalaa ba'uu maddeen himan. Haaluma kanaanis dargaggoonni kunneen milishoota irratti tarkaanfii fudhatan kanneen keessaa Abbaas kan jedhamu miila isaa yoo cabsan, Maammannuur kan jedhamu ammoo cuubeen waraanuun miidhaa ulfaataaf saaxilanii jiraachuus maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti taatee kana booda hidhattoonni sirnichaa gara mana maatii dargaggoota kanaa deemuun waan milishoonni kunneen ittiin yaalaman dirqama kennuu qabdu jechuun qarshii 150 erga harkaa fudhanii booda ijoollee keessanis bilbilaatii waamaa jedhanii doorsisuun wayita maatiin ijoollee isaanii bilbilanii waaman ammoo dargaggoota sana reebicha hamaa irraan ga'utti wayita ka'an isaan keessaa tokko ammas fiigee jalaa yoo ba'u tokkichi hafe dargaggoo maqaan isaa Jaafar Kadir jedhamu ammoo akka malee reebuun fuula isaa fi mataa isaa afaan qawweetiin rukutu irraa kan ka'e dhiigni isaa akka malee dhangala'uun yeroo ammaa fayyummaan isaa haala baay'ee nama yaaddessu irra jiraachuu maddeen itti dabaluun ibsaniiru. Ergamtoonni koloneel Abiy Ahimad kanneen aantummaa fi naasuu tokkollee saba irraa dhalataniif hin qabne kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gocha dhiittaa mirga namoomaa garaagaraa hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamudha. Godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Dirmajii keessatti waraanni murna maafiyaa PP dargaggoo tokko haala suukanneessan ajjeesuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef jaalamansiis kaayyoo. Godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Dirmajii ganda hidhaabuu Xoobbii keessatti waraanni maafiyaa PP amajjii 2026 dargaggoo tokko yakka dalageessuun qabanne haala suukanneessan ajjeesanii gatu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoon umuriin isaa ganna 16 ta'e kan maqaan isaa Amaanu'eel Mulaatu jedhamu mana maatiitti fudhanii yakka tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhu qofaan ajjeesanii akka gatan dubbatu. Waraanni Impaayera Itoophiyaa kanneen dhiiga dhangalaasuu fi lubbuu ilmaan Oromoo balleessuu akka jabinaatti ilaalan afaan qawweetti maayii ba'uun namoota harka qullaa hidhanii dararuu reebicha danga darbeen qaama miidhuu ogguruun bakka buutee dhabamsiisuu hedduus dirqamaan gara mooraa waraana Impaayeratti guuruu saamichaan qe'ee kabaja salphisuu fi ilmaan gaba guddaa xiqqaarraa kaasee hanga maanguddoota buleeyyitti ajjeesuun araddaa jaalalaa fi gammachuu kan qabdu turte gaddaan guuguu jabeessanii itti fufanii jiraachuun isaanii haqa hin haalamneedha. Godina lixa Shaggar aanaa Daannoo keessatti saamicha hidhaa fi dararaan hawaasa nagaa irratti ergamtoota maafiyaa PP'n raawwatu cimee itti fufuun himame. Jalsa Baamboon Aliyyi waan qindeeffatte qabdi. Godina lixa Shaggar aanaa Daannoo ganda dirree Daannoo keessatti murni maafiyaan PP gaafa amajjii 2026 hawaasa nagaa nama maqaan isaa Obbo Ndaalaa Magarsaa jedhamu jalaa sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu loowwan inni qabu guutuma saamanii deemu maddeen himaniiru. Ittuma fuufuun guyyuma sana gandichuma keessa nama maqaan isaa Leencoo Taammanaa jedhamu ammoo sababa obboleessa keetti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun erga hidhanii booda qarshii 100 yoo fidde qofa baata jechuun dararaa kan jiran yoo ta'u baatii jaadura sabbaa isaa Obbo Taammanaa Taaddasaa sababa ilma keetti bosona jira jedhuun erga qabanii booda badii tokko malee waggaa 3tti murteessanii jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunniin yakka addaa hojjetanii qabaatanii osoo hin taane aanicha keessatti gochoonni fakkaatoon akkasii maatii qabsaa'ota mararratti lukkeelee biltsiginnaatiin geggeeffamaa jiraachuu himuun yeroo ammaa kanas uummata qe'eef qabeenyuma isaa irratti birrachaa jiraachuun irree isaa taatee jirtu jechuun ONM itti himaniiru. Godina lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo keessatti hidhaa fi dararaan hawaasa nagaa irratti lukkeelee biltsiginnaan raawwatu hammaatee jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalsa Baafan Waggaarii. Godina lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo Araddaa Ra'aaf keessatti hidhattoonni maafiyaa PP muddee 24 2025 hawaasa nagaa kanneen maqaan isaanii Mustafaa Jibriilii fi Abdoo Muhammad jedhaman sababa maatii keessan keessaa nama miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'etu jira jedhuun badii tokko malee reebicha hamaa irraan ga'uun yeroo ammaa fayyummaan isaanii haala yaaddessaa keessa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Akka maddeen himanitti sababa waboof odeessa laattuu fi hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun gandicha keessaa namoonni nagaan mana hidhaatti darbatamuun iraarfamaa jiran danuu ta'uu himuun isaan keessaa kan maqaa arganne Obbo Mustafaa Adam maanguddoo ganna 60 olii keessatti kan argaman yoo ta'u maanguddoon kun jaarsa araaraa tuttuqqaa siyaasaa kamillee hin qabne ta'uu ibsu. Namoonni biroo hedduun haala kanaan iraarfamaa jiran danuu ta'uunis ifoomeera. Bifuma wal fakkaatuun aanichuma Araddaa Haqaan jiraataa bakka addaa
Qo'ee Golaa jedhamu keessattis ergamtoonni PP gaafa amajjii 2026 hawaasa nagaa hedduu hidhaatti guuraa kan turan yoo ta'u isaan keessaa kan ammaaf maqaan isaanii nu qaqqabee Abdii Ahimad, Muhammad Jibriil, Muhammad Abdoo fi Abdallaa Abdurrahmaan kanneen jedhaman yommuu ta'an namoonni maqaan isaanii addan baane hedduunis jiraachuu maddeen himaniiru. Lukkeeleen maafiyaa biltsiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti sabboontota ilmaan Oromoo fi maatii qabsaa'otaa akkasumas qonnaan bultoota siyaasa kam keessayyuu hin jirre sababoota sobaa garaa itti maxxansuun gocha gara jabeenyaan guute wayitarra deddeebiin raawwatan argamaa kan jirudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horrootti waraanni faashistii PP mana uummata nagaa gubuun ifoome. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo ganda Burqituu Hobborraa keessatti amajjii 2026 waraanni faashistii PP mana obbo Alamuu Haayiluu qabeenya guutuu waliin gubanii barbadeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Obbo Alamuun yakka dalage tokko osoo hin qabaatin sababa Oromummaa isaatiif qofa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuun mana isaa qabeenya guutuu waliin gubuun jireenya isaa fi maatii isaa mancaasuu kan himan jiraattonni yeroo ammaa maatiin manni jalaa gubatees yaaddoo guddaa keessa jiraachuun ibsameera. Murni biltsiginnaa bu'aa warraaqsa Oromoo butuun aangoo barcuma siyaasa empaayeraa Itoophiyaatti ol bahuun saba Oromootti galagaluun lubbuu uummata nagaa kumootan yeroo gabaabaa keessatti galaafachuun qabeenya dhaabbataa mancaasuu fi manneen gubuun uummata mana malees hambisaa jira. Raashiyaan haleellaa diroonii Yuukireen bara 2026 kana keessa guyyaa guyyaan Mooskoo irratti xiyyeeffatte jetti. Dabalata isaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Yuukireen bara 2026 hanga ammaatti guyyaa hunda dirooniin Moskoo irratti xiyyeeffatee jirti jedha ragaan ministeera ittisaa Raashiyaan maxxanse. Haleellaa kanaan dura magaalaa guddoo Raashiyaa irratti yeroo adda addaa raawwatame irra hammaataa kan dhufe fakkaata. Dilbata halkan walakkaa qofa sirni ittisa qilleensaa Raashiyaa diroonii 437 Raashiyaa irratti kuffisan keessaa naannoo Moskoo irratti 57 barbadeessuu isaa ministeerichi aappii ergaa teelegiraamii isaa irratti ibseera. Sochiin guyyaa guyyaa kun haala darbe irraa jijjiirama agarsiisa. Yuukireen haleellaan akkanaa kun kan kaayyeffate loojistikii waraanaa fi bu'uuraalee anniisaa jeequu, tattaaffii waraanaa Moskoof baasii ol kaasuu fi waraana Raashiyaan gara waggaa 4 dura baname keessatti haleellaa misaayilaa fi diroonii Raashiyaan irra deddeebi'amee raawwatameef deebii kennuudha. Kantiibaan magaalaa Moskoo Sergee Sobyaaniin erga bara haaraa irraa eegalee bal'ina dabalataa osoo hin kennin haleellaa dachaa addaan kutuun gabaaseera. Akka shallaggii oduu mootummaa RIA'tti ittisi qilleensaa Raashiyaa torban darbe keessa yoo xiqqaate diroonii Yuukireen 1548 naannoo Raashiyaa fi peeninsuulaa Kiriimiyaa irratti addaan kutee barbadeesse. Gama biraatiin waraanni Yuukireen haleellaa Raashiyaan Kiyev irratti raawwatteen yoo xiqqaate nama nagaa tokko galaafattee jirti jedheera. Hanga ammaatti sababa haleellaa kanaan namni tokko du'eera. Haleellaan kun itti fufee jira jechuun itti gaafatamaan bulchiinsa waraanaa Kiyev Timur Tikaachenkoo aappii ergaa teelegiraamii irratti dubbataniiru. Waboon godina kibba lixa shaggar aanaa Tolee fi Arsii Ba'aa aanaa Martii keessatti diina du'aa fi madoon adabe irree fi gaachanii akkasumas wabiin saba Oromoo waboon godina kibba lixa shaggar aanaa Tolee ganda simbirroo cirrachaa keessatti amajjii 3 2026 ganamarraa diina garboonfataa saamicha hojii isaa idilee godhatee hoomaa waraana naamusa hin qabneen ilmaan Oromoo darartuu hidhattootaa fi jaliiwwan biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee kallattii irraa bobbaatetti deebiseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota faashistii biltsiginnaa irraa 10 ajjeesuun 15 ol madoo cimaa fi salphaan kan adabe yoo ta'u yeroo amma baay'een isaanii gara magaalaa Baatuutti ergamuun yaalamaa akka jirtu hooggansi waboo naannoo sanaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Abdii fi gaaddisni uummata Oromoo waboon zoonii kibba Ba'aa Oromiyaa guyyaa kaleessaa amajjii 4 2026 aanaa Martii ganda Gaadoo Arbaa Heellaa Gaadullaa fi Kabiiroo iddoo addaa Kobiree jedhamu keessatti loltoota biltsiginnaa maqaa sakattaa waboo jedhuun bobbaate haleeluun 35 irraa ajjeese 19 madoo damdameen qabneen adabee kan irraa hafte baqachiisee reeffaa fi madoo ishee gursisuun magaalaa aanaa kan taate abboomsaatti galchee jira. Gama meeshaatiin qawwee eekemijaa hidhannoo wajjin irraa hiikuun qophiilee waraanaa hedduu waliin moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Madoo ishee magaalaa abboomsaa seente keessaa humna isaaniitii ol ta'uun loltoonni 4 magaalaa Adaamaa seente jiraachuu fi namoota irraa du'aniif madaan kana keessaa sababa hoogganoonni jiraniif jecha miseensi burjaajoo fi kaabinootaan beekan bobbaastanii
taatanii nu ficcisiistan jechuun muffiinis gidduu isaaniitti dhalatee akka jiru maddeen ifoomsanii jiru. Tarkaanfiin jajjabeen fudhatamu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoo.